Kabajamtootaa fi hordoftoota jaallatamtoota kiyyaa nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri har'a chaanaala koof haaraa taatan har'a reefu na hordofuu dhuftan subscribe share like godha warri immoo like share gochaa turtan galatooma baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Egaa guyyaa hardhaa jechuudha Hawwaala yookiin gabaa gurraachaa akkasumallee black marketii kan jedhamu jechuudha. Sharafni meeqaan akka oole ol ka'ee moo gadi bu'ee moo maarra jira awwaas jechaa jedhamu maalirra akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu Noovembarii 27 baatii 11 2024 akka warra Ingiliffaatti jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa jechuudha. Biyyoonni kamiyyuu ol daddabalee jira beeyyee hin daballee hin jiru jechuudha. Akkuma siniin jedhee biyyoonni Arabaas ta'e biyyoonni Ameerikaa yeroo hundumaa jijjiirama. Yooki gadi bu'a yooki hir'isa malee yooki dabalaa malee jechuudha. Guyyaa tokko dhaabbataa hin argamu. Inni kaleessaaf innarraa adda jechuudha gabaa gurraacha irratti. Baankiin garuu har'a isinii fideen dhufne baankii sababiin isaa akkuma sharafa eengadda isinitti hime jechuudha. Doolaarri karaa baankii nigdi baankiitiin jechuudha yookiin immoo commercial bank of Ethiopia akkasumas baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha. 100 22 tuqaas 59 irra jira akkuma eengaddaa irra jira jechuudha. Saudiinis akkasuma 32 wayirra jira, Dubaay 33 wayirra jira jechuudha. Kanaaf isuma eengaddaa irra jira har'a jijjiirama tokkollee hin agarsiisne jechuudha. Garuu karaa Oromiyaa baankii, karaa Awwaash baankii, karaa Sinqee baankii kana gadaa baankii baankolii 27 jiran keessatti baankoliin ol kakka'anii ni jiru. Garuu immoo namoonni baankii fayyadamtan biyya ormaa teessanii baankii fayyadamtan yeroo hundumaa baankii yoo dhaqxan yuuniyeen jettanii gashitu waan ta'eef yuuniyee yookiin immoo commercial bank of Ethiopia jettanii gashitu. Kanaaf inni nu fayyadu baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Kanaafu waan warreen kan badaa nu fayyadan garuu karaa gabaa gurraachaa ni danda'ama baankii barbaade irratti gashu. Karaa mootummaatiin garuu commercial bank of Ethiopia irratti galchama jechuudha. Kanaafu waan isin fayyada badaa jedhee itti yaanne. Waa'ee gabaa gurraacharraa yeroon isinii himu gabaa gurraachaatiin jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 140 tuqaa 27 oolee jira. Egaa iskiriin shuutiirra guyyaa isaa waliin guyyaan har'aa Noovembarii 27 ta'uusaa ilaalladhaati. Irraa cheeggootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf tokko dabalee bulee jechuudha. Birrii tokko dabalee bulee qaldii miti kuni. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa ethiopiablackmarket.com 146 tuqaa 77 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko 99 tuqaa 59 oolee jira. Akkasumallee Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 90 tuqaa 78 oolee jira. Inni itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa jechuudha karaa ethiopiablackmarket.com 158 tuqaa 22 oolee jira. Akkasumallee China hewaanidha. China hewaan tokko karaa ethiopiablackmarket.com 19 tuqaa 23 oolee jira. Inni itti aanu pound sterlingiidha. Pound sterlingiin tokko karaa ethiopiablackmarket.com 176 tuqaa 11 oolee jira. Inni itti aanu Sweden kiroonidha. Sweden kiroon tokko karaa ethiopiablackmarket.com 12 tuqaa 74 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu immoo mootii birrii yookiin immoo jijjiirama maallaqaan sadarkaa tokkoffaa irra kan jiru Kuwait diinaariidha. Kuwait diinaarri tokko guyyaa har'aa 455 tuqaa 91 oolee jira. Akkasumallee biyya Itoophiyaan irra baay'inaan jiran keessaa Dubaay
jechuudha. Dubaay diraamni tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 38.19 olee jira. Egaa isa kanallee cheekii gochuudhaaf iskiriinshuutii irra guyyaa isaa waliin ilaallattanii cheekgootanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee amanuudhaaf illee baay'ee kan namatti toludha. Dubaay dhugaa dubbachuuf Dubaay fi Saudiin karaa baankiitiin illee sadarkaa irratti ol ka'aa jira jechuudha. Karaa baankiitiin maaliif yoo jettanii biyyoota daldalaan ittiin adeemamanii jechuudha. Biyya keessa galchuu fi baasuutiin biyyoota Itoophiyaan ittiin daldalanii wal jijjiiran jechuudha. Itoophiyaa irraa as fidu asirraa immoo gara Itoophiyaa kan gashanii sababa kanaaf karaa baankiillee ol ka'aa jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa itiyooblaakmaarkeet.com 37.33 olee jira. Isa kanallee karaa itiyooblaakmaarkeetiitiin iskiriinshuutii irra isinii kaa'een jira. Ilaalladhaa itti fayyadamaa jechuudha. Akkasumallee immoo warra Saudii warra daldalaa siistema warra daldalaa isaaniitiin immoo namoonni birriin keessan 3,000 irraa hanga 6,000 7,000 8,000 baay'ee birriin keessan warri ta'e immoo jechuudha. Guyyaa har'aa kan inni ittiin oole 29 jechuudha. 29 yeroo isinii ji'u tokko ishee 29 otoon taane birrii qabdan 1,000 baay'istanii 29 immoo hirtuu jechuudha. Akkasumallee namoonni immoo 2,000 hanga birriin keessan 100 haa ta'u warri qabdan immoo 29.50 olee jira. Isinis immoo birriin keessan haga qabdan 1,000 baay'istanii deebistanii 29.50 hirtuu jechuudha. Baay'ee keessan isinii gala yeroo hundumaa warri viidiyoo koo yeroo hunda hordoftan isinii galeera je'eetiin nan yaada. Warra haaraa taataniifan yeroo hundumaa yeroo irratti fudhadhee irraa isinii ibsaa jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu immoo Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 363.73 olee jira. Akkasumallee Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 197.31 olee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 371.34 olee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 37.77 olee jira. Akkasumallee Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 4.3 olee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko guyyaa har'aa karaa itiyooblaakmaarkeet.com 38.45 olee jira. Yemen riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 0.56 olee jira. Akkasumallee Egyptian poundiin tokko 2.80 olee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko 1.65 olee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan akkasii asinitti deebi'ee viidiyoo kabiraan akka walitti deebinuu Waaqayyo nu haa eegu isiniin illee haa eegu. Warri viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik gochuun dagatiina. Laayikiin obboloota keessan biraan ga'aa. Akkasumallee anaafis immoo hamileenaa ta'a hinna jajjabeessa jechuudha. Turtii gaarii.